السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا سالي هميتوب كم جرت نغاكي سني الحمد لله. إن شاء الله اسمنتوكو قبل في درا إن شاء الله قتي منكنا كاريسا كيسوسا سفر سابيسا إن شاء الله هندوما سايو سنيفان هما هنگت أمور فيديو كوتيتي ناولين ترى بارك الله فيكم. Egaa akkasuma viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhaa. Yaa mana namatti toluuf dhiisuu hin barbaachisu. Maaliif ofii yoo hin bitanne laayikii lagootan namoota baay'ee bira qaqqabuu danda'a. Fakkeenyaaf nama mana barbaadu bira qaqqabuu danda'a. Innaa laayikii godhaa. Laayikii gochuun nama yuutuubii sana hin fayyada. Isa godhurraa immoo maan qannasu. Inna laayikii dhuma sana tuqaa. Akkasitti inshallah wal hajajjabeessinu. Anna warroonni subscribing goonillee subscribe naaf godhaa. Share godhaa si nama barbaadu biraan naaf gahaa. Na dhiifama yeroo hunda viidiyoo mana tokko irratti viidiyoo nan dheeressa. Waan mana tokko barbaachisuuf viidiyoo daqiiqaa 2-3 baqii ture. Garuu sirriitti ibsuudhaaf sirriitti agarsiisuudhaaf hanga ta'e viidiyoo dheeressuun barbaachisaadha. Dabalataan immoo yoo viidiyoo daqiiqaa 2-3 fakkeenyaaf daqiiqaa 5 gadi yoo ta'e anaaf gara yuutuubiitiin waan nan fayyadu. Kanaafan hanga ta'e viidiyoo isaa dheeressaa. Yoo isinitti dheerata ta'eef dhiifama. Inshallah manicha akkuma argitan kanadha kana fakkaata. Manichi kan inni argamu godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo. Samuuna kana magaaluma Sarboo keessaa isiniif gadhiifamaa jira. Maashaallah ijoolleen baay'een ijoolleen Sarboona jala jirtu. Mana bareedaa fidinaan jedhaa jirtu. Inshallah anillee suutuma suutaan kun akkanuma itti deddeemaan jira. Inshallah isiniif ani dhiyeessaa. Mana kana akkuma argitanu bukkee isaatti lafa mana tokko asir bahayaa tokkotu bukkee kana jira jechuudha. Akkuma argitan kana lafti sun utuu qoodamee lafa gibbii tokko bakka asir bahayaa jechuun lafa mana tokko ta'ee gibbiin fuulduraaf illee dudduubaan lafti irraa hafee akkasitti irratti ijaarratamuun hin danda'ama jechuudha. Qobaatti baafamee akkasitti keessoon isaallee kunoo manichi akkas fakkaata. Akkas fakkaata keessoon isaa dukkana baay'ee mul'atu. Kun kan itti galaa jirru kun majlisii isaati. Majlisii yookiin saaloonii jedhama. Akkan itti ilaaletti bal'inni saaloonii isaa maashaallah baqiidha. Gahaadha jechuudha. TV maal majlisa arabiyaan hatta yoo jiraate illee meetira amma nama barbaachisuun nama gahuu danda'a. Koornisiin isaa akkuma argitan kana jibsamiidha. Jibsamiidhaan hojjetame. Akkasuma kunoo bakka mabraatii illee bakka ampoolii illee qaba. Jarri lagizeef ampoolii dhuma xiqqoo fayyadamaaru. Ampoolii isa guddaa jechuudha. Saayizii koornisii sanaan jibsamii sanaan galfachuu dandeessu. Manichi waan sirraa waan danuu hin qabu. Qalamiidhuma galchuu bichaadha. Barbaanne koornisii isaas qalamii bifa barbaanneen jijjiiruu dandeenya. Girgiddaa isaas illee akkasuma kanuma bakka wanti irraa haaromuu qabu. Manichi maashaallah bareedaadha. Nu akkan ilaaletti kuni koolidariidha. Koolidariin isaa akkuma argitan jibsamiidha illee innis lafti isaa diishoodha. Maashaallah bareedaadha jechuudha. Manichi abbuma manaatu keessa jiraataa jira. Gurguree gara biraatti galuuf jedha. Mana as chokkaayee gurguramuuf ka'aa jiru. Abbaan bitachuu barbaadanii itti dhihaadha. Kun amma kan itti seenaa jirru manyitaadha. Manyitaan isaa kunoo kana fakkaata. Bakka ciisichaa jechuudha. Sunillee baqii manatti fakkaata. Yaa'ugaa namni tokko mana guddaa hin barbaada. Eenyuun mana guddaa barbaada. Garuu akka dandeettii ofiitiini. Kunoo koornisiin isaallee innis jibsamiidha. Manyitaan guddina illee hin qabu manichi. Manyitaa maxbaxa yookiin mana qodaa majlisa tokko kanuma qaba jechuudha. Guddinni isaa gibbii isaatu bal'aadha malee
akkasitti kiflii biraa hin qabu jechuudha. Kiflii ijoollee yookiin kiflii keessummaa namni keessaa hin qabu. Garuu manichi bakka axxarra mixxanna kan jette das nama jette jechuudha. Manattiin bareedduudha. Akkasitti abbaan bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa. Lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 941 52 74 63 qaxxitaa iimoo teelegiraam waatsaap nu argachuu dandeessu. Barandaa saallee kunoo akkuma argitan kana jibsamiidha jechuudha. Maashaallah guddaadha jechuudha. Gibbiin isaa mana isaarra gibbiitu guddaadha, bal'aadha. Kun asiin karaa lafa sanaa dhiiseen asiin boroodhaan bahee boroon isaallee kana fakkaata. Kunni fillafiitii manichaati. Lafa isaa manicha fillafiitii isaa jiru. Boroon isaa kun akkas waliin naannofna. Kun asirraan deemnee isiin qorqorroo suni mana fincaaniiti hammaama jechuudha. Akkasitti kana fakkaata bal'inni mana isaa. Kunoo kun immoo kushiinaadha. Walumaa galatti lafti isaa kaaree 400. Manni isaa immoo qorqorroo luukii 80 akkasii jechuudha. Kuni lafa isa duwwaa bukkee jirudha. Innaa gatiin isaa 9 walakkaa jedhamaara. Diriirii qaba. Abbaan bitachuu barbaadan